kabajamoota fi hordoftoota biiftuu Oroo akkam jirtu biiftuu Oroo oduu wayitaawaa qabatee isiniin ga'a. Oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna. Itti aansuudhaan hangafoota oduu qabannee jirra. Oduun jalqabaa lammiileen Itoophiyaa hedduun biyyoota Arabaa irraa gara biyyaa deebi'uu itti fufanii jiru. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa aangoo irraa kaasuuf akka deemu dhagahamee jira. Gara biraatiin immoo loltoota mootummaa fi hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an gidduutti Oromiyaa bakkoota garaatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Odeeffannoo kanallee qaba. Oduu biyya alaatiin Naayijeeriyaatti dhoohinsa konkolaataa boba'aa fe'ee irratti dhaqqabeen namoonni hedduun lubbuu dhaban, hedduun immoo madaa'uun dhagahamee jira. Oduun inni ta'anu waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifame mirkanaa'uun booda Israa'elii fi Hamaas hidhamtoota wal jijjiiruu itti fufanii jiru. Dhukaasni dhaabatuun yookaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu hojiitti hiikamuun gammachuu guddaa qaamota garaagaraa biratti uumee jira. Guutuu oduu kanallee qabadhee jira. Guutuu oduu wajjin ani isin wajjin kan turu Bariisoo Ganamooti. Oduu kanneenii fi kan biroollee isiniin ga'a na wajjin tura. Oduun itti aanu lammiileen Itoophiyaa hedduun biyyoota Arabaa irraa gara biyyaa deebi'anii jiru. Lammiileen Itoophiyaa Libaanoositti haala baay'ee rakkisaa keessa turan 310 gara biyyatti deebi'uun ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa beeksisee jira. Lammiileen kunneen wiixata torban darbe irraa eegalee gara biyyaatti kan deebi'an yoo ta'u, warra deebi'an kana keessaa 301 dubartoota yoo ta'an 9 ammoo daa'imman ta'uu ragaan ministeerichaa mirkaneessee jira. Akkasuma lammiileen Itoophiyaa 99 Suudi Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebifamuun ibsamee jira. Warroota deebi'an kana keessa 83 dubartoota yoo ta'an 3 dhiiraa fi akkasumas 13 immoo daa'imman reef dhalatan akka ta'an eeramee jira. Lammiileen kunneen yoo itti buufata xayyaara idila addunyaa boolee ga'anitti deeggarsii fi kunuunsi barbaachisaa ta'e taasifamuu fi akkasumas hojiin maatii isaaniitti wal qunnamsiisuu akka hojjetame ibsamee jira. Walumaa galatti ebla 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee hojiin lammiilee gara biyyaatti deebisuu hojjetameen lammiileen Itoophiyaa 89,898 gara biyyaatti akka deebi'an ibsamee jira. Oduun itti aanu kirkirri lafaa naannoo Affaarii fi naannoo Oromiyaatti irra deddeebiin uumamaa jiru itti fufee jira. Fufteedhaan uumamuu kirkira lafaa kana hordofee miidhaa dhaqqabuu danda'u hir'isuudhaaf namoota jalaa baqachiisuuf hojjetamaa akka jirus beekamee jira. Ta'ullee horsiisee bultoonni Affaar qe'ee isaanii irraa buqqa'uu akka hin barbaanne himamaa jira. Akkasumas balaa kirkira lafaa baqachuu fedhii hin qaban jedhamee jira. Kirkira lafaa irra deddeebiin uumamaa jiru kana hordofee horsiisee bultoonni Affaar qabeenya isaanii qe'eetti dhiisanii dheessuuf fedhii akka hin qabne dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessan gargaarsa namoomaa oolchan beeksisee jira. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa aangoo irraa kaasuuf akka karoorfate dhagahamee jira. Dhiyeenya kana hariiroon muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa gidduu jiru laaffataa dhufuun dhagahamee jira. Kunis kan ta'e sababoota garaagaraatiin akka ta'e himamaa jira. Sababni inni tokkoffaan haalli naannoo Oromiyaa keessa jiru baay'ee kan isa yaachise akka ta'ee fi kana irraa kan ka'e fonqolchi mootummaa narratti raawwataa jechuudhaan akka shakke beekamee jira. Sababni inni lammaffaan malaammaltummaan